Akkam jirtu hordoftoota Etiyaati warras viidiyoo biraa qabadheesni dhufeerra har'ammoo akkaataa mana keenya keessatti borcii salphumaan ofirraa hir'isnu ilaallaa jechuudha. Asitti apple cider vinegarin qaba, loomiin qaba asitti immoo bishaan burcuqqoo gimmaashan qaba akkuma argitanitti, sinimaniin qaba yookaan qarafaa jechuudha. Kanneentu na barbaachisaa jechuudha. Kanneen afran walitti godheetiniin qopheessaa jechuudha. Hanga viidiyoo dhumaa like, share, comment, subscribe gochuudhaan nafaana turaa isiniin jedha. Kana apple organikii fayyadamaa jechuudha. Baay'ee tokko bareedaadha. Isa maankiyaa 2 fayyadamaa jechuudha. Maankiyaa guddicha jechuudha. Maankiyaa 2 yookaan 3 gochuu ni dandeessu. Ani 2 qofa fayyadame. Isin 3 gochuu ni dandeessu. Matakka rakkoon jiru jechuudha. Kana ergantiin godheen booda sinimanii maankiyaa shaayii xiqqishu takka ittiin buusa jechuudha. Ittiin baay'isnu xiqquma nu barbaachisaa. Kana warri jalqabaa fi dhuddan baay'ee tokko nama rakkisaa hafuurri apple cider vinegarin jechuudha. Damma xiqqootti gochuu ni dandeessu. Garuu ergan barataniin booda damma olsuutti godhu baattanii bareedaadha. Garuu hanga hafuura isaa barataniif baay'ee waan ulfaatuuf damma xiqqoo itti buusan bareedaadha. Garuu sinimaniin kunillee waan hafuurri isaa namatti toluuf baay'ees nama rakkisu jechuudha. Hanga guyyaa tokko lama hanga baratanitti yoo sin rakkise malee jechuudha. Kana akkanatti waliin iyyuma saniin dhugu jechuudha. Daqiiqaa 10 akkanatti dhiisa. Erga akkanatti dhiisee ganama akkuma ka'een jechuudha. Osoo nyaata kiyya nyaatiin dhugaani. Ganama fi galgala gara hirribaallee yoo deemu nan fayyadamaa jechuudha. Ji'a tokko keessatti jijjiirama ni argitu. Qofa fayyadamnee mootu daffee nurraa baatu danda'a jechuudha. Wantoota kan akka sukkaarrii itti baa'ate, kan akka keekiidhaan wanta zayitiin itti baa'ate kanneen akkasii kanneen ofirraa dhaabuu qabaannaa jechuudha. Akka kun seeraan nu hojjetu yoo barbaanne akkasumas deemsa miilaas gochuu qabaannaa. Guyyatti hanga daqiiqaa 30 ganamallee galgalallee osinitti tole hanga daqiiqaa 30 an akkas godhaa jechuudha. Baay'ee tokko jijjiirama guddaa ittiin argeen keessattuu deemsi miilaa bareedaadha. Inni kan biraa immoo baay'ee tokko kan filatamaa ta'e borcii buusuudhaaf jechuudha. Tushaan utaaluudha. Tushaan utaaluun baay'ee tokko faayidaa qaba jechuudha borcii buusuu fi yoo isinitti tole kan ta'e guyyaan daqiiqaa 15 osoo utaaltanii baay'ee tokko filatamaadha borcii buusuudhaaf jechuudha. Kanneen fayyadamtanis kanas fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Haaluma salphaan yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama isaanii argitu. Akka argitan abdiin qaba. Comment irratti naaf barreessaa jechuudha jijjiirama isaa. Erga argitaniin boodaan waan itti fayyadamee argeef jechuudha. Kana fakkaataa yaada ta'es gaaffii yoo qabaattan komentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoon har'aa kana fakkaataa nagaatti naaf tura.